jirtu eessa jirtu Acaaluun Deessaatu jedhee abbootiin amantaa keessummoonni haadholiin abbootiin ijoolleen akkasumas qeerroo fi qarreen har'a akka asitti wal agarruuf kan bidiruu ta'ee maqaa abbaa warraa kiyyaa goota jaalalaa qulqulluu amanamaa fakkeessuu fi fakkaachuu hin dandeenye baga nagaan dhuftan bagoo nagarrii isinii jedha galatooma. Ka'umsi koo waaqa gaditti aceekoo ta'us akkan har'a qaamaan isin gidduutti argamu kan na godhee Dr. Awwal Alloo na galateeffadhaa galatoomudha. Sagantaa kana qopheessitanii na simachuu keessaniin hedduu galatoomaa jiraadha. Come